Yooyyaa dhaggeeffattoota daawwattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo nagaan keen kabajaaf jaalalaa bakka jirtan cufaatti isanaa dhaqqabu injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa fulban 14 bar 2021 godina Wallagga Ba'aa Aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa bareedaa keessa galmaa isan daawwachiisa hasan waliin tur angalma Oromooti. Abdiif wanti sabaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa umni furgaatuun urjii lolaa godina Wallagga Ba'aa Aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa bareedaa keessatti fulban 14 bar 2021 lol jajjaba loltoota gabrooffata Itoophiyaa ilmaan abiyootu waliin geggeessaa oole. Loltoota gabrooffata Itoophiyaa hedduusii du'aaf madoon adabee kilaashii akaama 28 konkolaataa paatroolii 2 diishqa tokko boojee galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu sagantaa heenka darbe keessa gabaasuun kenni yaadatama. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo akkuma weerartuu ilmaan abiyoota akka udaan tarrii wal tuulte dhufte akka baal mukaa irraa harcaasuun konkolaataa isiin dhufteen dhuunfatee magaalaa bareedaa seenuun simanna guddoo nam gammachiisu hagammachuu heed darbee nam boochisu uummata magaalaa bareedaa gammachuun maraatee waya gatee qulla horiiwuun simatamaa oole. Viidiyoon kun kan injifannoo gaafasiitti itti dhiyaadhaa daawwadha. Jangan makan anak kita dalam sekarang. Baru kupas mas. Warana kayaknya. Warana kayaknya lah. Jangan makan anak kita dalam sekarang. Baru kupas. Walitin ini. Walitin nami. Gede. Sudah. Ini dia kok. Ini. Durati. Duduban nu kasih deh. Oh. Durat wabon. Wabon durat. Hindu kasan duba deh. Abe. Itijam Simbo. Itijam Simbo. Ijoollee.
Dhaggeeffattootaaf daawwattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo viidiyoon isaan daawwachuu jirtan kana monnachiiftu kun injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaa Saassiggaa bulchiinsa magaalaa Bareedaa iddoo addaa Bareeda Sadaffaa jedhamutti fulbaan 14 bara 2021 galmeesse argaa daawwadha.
Enggak, bayangin pakai sini Pak. Mas. Lama ke? Entah. Baku nak kata tadi. Sitin dale ya guys ya. Sampai betunin Pak. Iya, Bon. Esa.
Miseensoti waraan bilisummaa Oromoo hagolee Oromiyaa cuf keessatti injifannoo boonsa galmeessuun deerrifachiisaa sab keessan Oromoo boonsu jirtaniif injifannoo dachaa'u uummati Oromoo alaaf keessalleen ilmaan keessan qaalii waraan bilisummaa Oromoo hallattuma jajoonni olaanoon ABO woboon kennaniin gam kamiinuu bir dhaabbattanii galma qabsoo bilisummaa Oromoo akka shaffisiistan asumaan dhaaman akka tarkaanfii injifannoo dhibii walitti deebinuun nagaan nuu tura injifannoon uummata Oromoof horaa bulaa deebana. Falmatu sanyi leencaan falmatu oboo gaaraa diina keedai kombisiitti deebisiidhaan. Mirga uumamaa qaburraa mulqanii lammii keenya nutaga keenya falmannee ni beeka rabbiin keenya. Aaninni bulbuun akkanaa kan nama jirraa nyaatu diinni saba koo kan dhufee summiisitti haataatu. Yaabitti kennaa bitamtuu bilaashuma dhooftan dhibbee ilma nafta nyaati ati sabni Oromoo si Rorroo ofirraa godhannaa qabsaa'uu itti beennaa gaachanni wabii uummataa ni jira woboon kenna. Rorroo ofirraa godhannaa qabsaa'uu itti beennaa gaachanni wabii uummataa ni jira woboon kenna woboo. Yoo maraatu sadee jira ofii nyaatti ofii meetu gadee jira jala kaatti Oromoon hin fedhu jira fenyoota maalumaaf dadhafan warra goobantoota Oromoon hin fedhu jira fenyoota maalumaaf dadhafan warra geejjibdoota maalumaati gadee ufitu waangoota osoo nuti hidhu alagaan numbootu gaafrumaa jibbine kanneen falmadheerraa keenyumaan nu soban walitti beekanneerra keenyumaan nu qabsan itti beekanneerra